Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa kun dubbii jaalalaati. Dubbii jaalalaa keessatti qabadhee kan isiniif dhiyaadhu mudannoo namoota garaagaraa kan irraa waa baratanii fi wanta dinqisiisoo adda addaa qabadhee isiniif dhiyaadha. Maarree isinis maatii koo ta'uu hin dagatina. YouTube koo seenaatii subscribe godhaa. Viidiyoon kun akka nama bira gahu like share gochuu hin dagatina. Achumaanis yaada qabdan komentii jalannaa ibsuu hin dagatina. Akkasii kutee waan isin biraan gahaa gara TikTokiitiin guutuu isaa yoo barbaadan gara YouTube seentanii daawwachuu dandeessu. Gara qophiitti isin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleessa koo har'a mudannoo jiruutii ya keessa obbolowwan koo akka irraa waa baratan barbaada. Hadaraa naaf dabarsi. Ani amma biyya ormaa jiraadha. Ergan biyya irraa bahee waggaa lama. Ani nama fedhii malee heerumeedha. Garuu osoo hin heerumin mucaa baay'ee jaaladhu qabaa ture. Garuu yeroo kana umris ijoollee waan ta'eef warri kiyya mucaa sana waliin ta'uu kiyya waan hin barbaanneef nama biraatiin na kennan. Haa ta'u garuu yeroo hedduu miidhamee ture. Baay'ee gadda yeroo isa yoo yaadadhu. Jaanko gaafa dubrummaa koo fudhatu hiriyoon isaa giddiin jalatti na qabanii giddiin narraa fudhate. Erga guyyaa sanii booda mucaa garatti godhadhee abdii kutadhee kanaan booda maal godha jechuun jiraachuu eegale. Haa ta'u malee mucaa isa duraa sana hin yaada. Yeroo mara bilbila isaa irratti bilbilee yoo sagalee isaa dhagahu natti wayyaa. Inni garuu hin beeku anumatu bilbilee yeroo inni hello naan jedhu sagalee isaa dhagahee irratti cufadha. Osoo kanaan jiruu gammaduu hin dandeenye. Abbaan manaa koo akka ani barbaadu naa ta'ullee ani garuu haadha manaa akka inni barbaaduu fi ta'uu hin dandeenye. Ani isaaf fedhii takkaahuu hin qabu. Garuu walumaan jiraanna yeroo maraa gaafii natti ta'a jireenyi kiyya. Ani yoomin akka namaatti gammadee jiraadha jedhee of gaafadha yeroo maraa. Osuma kanaan jirru guyyaa mucaa lammaffaan dhalates ani ammallee yaadni kiyya achuma. Osuma kanaan jirru guyyaa tokko saahiba mucaa duraa jaaladhuu saniin wal garree gaafadhee jennaan Finfinnee galee hojiif achi galee naan jedhee bilbila isaa irraa fudhadhee bilbile. Waggaa 8 booda sagalee isaa yoo dhagahu wallaahi waan ani guyyaa 8 addaan turre natti hin fakkaanne. Guyyaa san irraa jalqabee wahuma isaa yaaduu jalqabe ammas. Guyyatti yoo isaaf hin bilbilin hin oolu. Abbaa manaa koo dhokadhee isaaf bilbila. Garuu wanni kun akka sirrii hin ta'in nan beeka. Garuu yoo isa hin dubbisin gammachuu hin qabu. Osoo kanaan jirru abbaa manaa kootiin guyyaa tokko walitti buune. Anis waan sababa fedhuuf abbaa manaa koo biraa deeme. Ijoollee koo ka baay'ee jaaladhus dhiisee deeme. Ammallee mucaa duraa san walumaan haasawaa. Garuu inni na fuudha jedhee osoo hin ta'in sammuu koo boqachiisuu barbaadeefi. Garuu inni ammallee si jaaladha naan jedha. Haala isaa yoo ilaalu waan nama biraa jaalatuu qabu natti fakkaata. Garuu miti naan jedha. Ani yoo nama jaalattu qabaatte natti himi humaa rakkoon qabu jedhaan. Wallaahi ani yoo inni fuudhe haadha manaa lammataa tahaaf jedhee yaada. Maaliif jennaan madaa koo isa qofatu fayyisa waan ta'eef. Inni garuu naa hubachuu hin dandeenye. Akka waan carraa dhabee isa kadhataa jiru itti fakkaate. Garuu ani nama akkasiitii miti. Waan tokkollee dhabee miti kan hin jireenya san keessaa bahe. Waan hin jaalanne qofaafi. Wallaahi garuu abbaan manaa koo ammallee akka isa waliin jiraadhu na gaafataa jira. Ani garuu hin barbaadu. Ani garuu mucaa isa duraa san waliin haadha manaa lammaffaa ta'ee jiraachuu filadhe. Haa ta'uutii garuu inni rakkoo koo naa hubachuu hin dandeenye. Kanaafuu kophaa koo jiraachuu filannoo koo godhee jira. Mee atii fi hordoftoonni koo maal jettan? Akkasitti ani baay'ee tokko xiinxallee laalee jireenya ilma namaa kana keessatti wanni akka jaalalaa nama miidhuun jiru. Nama hedduu jaalalli kun bakka inni ga'uu qaburraa nama hedduu hanqise. Nama fayyaa qabu nama fayyaa dhorkee jira jechuudha. Jireenya keessatti wanni akka jaalalaa qabeenya jiru. Qabeenya oliiti. Bakki jaalalli hin jirre gammachuu hin qabdu yoomillee. Haa ta'uutii garuu hireen qooda rabbiiti jedhama. Uummanni keenyallee akka aadattii fi akka amantiittillee waan rabbiin si fedhe malee ofii keetiin godhatuu hin dandeessu. Namni kamuu akka fedhii ofiitti osoo deemu taate har'a hiyyeessa namni ta'uu barbaadu hin jiru. Namni fayyaa dhabuu barbaadu hin jiru. Garuu rabbitu qoodeef. Ani kanarratti wanni asi gorsu obboleettii tiyya. Namni hundi nama jaalatetti hin heerumne. Nama jaalatetti hin heerumne jechuun immoo jiraatuu hin dandeessu jechuu miti. Nama hedduu jira fakkeenya godhatuu hin dandeessa. Namni marti wal jaalatee waliin fuune bas walii galan eega walii galanii booda jireenya ofii oofatuutu jalqabama. Achii booda immoo jaalalli sunillee dhufuu danda'a. Ati jireenya qabdu nama yookaan quba sin qabneef jecha diidee maatii kee bittinneessitee hulaa isaarra dhaabbattee akka ka'uun
hoyin itti dha'uun sima miidha irra caalatti osoo irra dhaabattee yaaddee sii fi namoonni akka keetii yoo jiraatan jechuudha. Bakka jirtanitti jireenya keessan fooyyeffadhaa. Namni isin jaalattan sun yookaan jireenya nama biraa keessa jiraatuu danda'a, nama waliin jiraachuu danda'a. Ofillee qilleensa hin naqinaa. Ammati jireenya kee diidee maatii sanitti abbaa manaa keetii sanitti hin deebi'u osoo jettee sillee haa deebisu. Si jaalateetu si haa deebisu, quuxaa'eetu si haa deebisu. Garuu onneen inni si jaalatu sun akka duraa sanitti bakka sii qaba jedhee yaadu hin hir'ata, sitti rifata. Ati sin jaalattu inni si jaalata, ati immoo kan biraa jaalatta. Ati nama si jaalatu eega argatte osoo ima jabeeffatte baay'ee gaariidha jedhee yaada. Kanaaf jettanii jireenya keessan hin diigina. Jaalalli wanuma jiru. Eega bultii keessa seentanii ilmaan keessan laalaa. Namni sun immoo osoo nama kanarraa nikaa buufadhee wayin jireenya diigee nama san bira dhaqee namni sun akka gaaf duraa sanitti na jaalataa jedhaati awwala tilmaamaa seenaa siniin jedhaan. Yoo isinitti tole like, share, comment godhaa. Maatii koo ta'uu hin dagatinaa ilmaan jaalalaa. Addaan baadhee nafnu yaa jigaa koo sirra seenyuun na beekaa gobaa koo kan darbe sambadii sisittiin kaasuu natti hin kaasin. Yeroo nu gootee sayyaadee sammuun gaabbin waan bonni gogsee gannatu jiisa oleen bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedheen. Addaan baadhee nafnu yaa jigaa koo sirra seenyuun na beekaa gobaa koo kan darbe sambadii sisittiin kaasuu natti hin kaasin. Yeroo nu gootee sayyaadee sammuun gaabbin waan bonni gogsee gannatu jiisa oleen bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedheen.